Lululee keenya guyyaa har'aatiin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo Wallagga Baatti tibbana mootummaatti harka kennan seera afaan gaafatamanii jechuun jiraattonni godinichaa mufii guddaa keessa seenanii jedhameen ABO'n jaalmarroon durfamu waan jedhe qabam gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun poolisiin Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa meeshaa gahaa hidhachiisuu osoo qabuu meeshaa xixiqqoo rasaasa xiqqoo waliin hidhachiisuus gaachana uummataa ta'uun humnoota faannoo uummata weeraruu dhufan deebiseera jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Gabaasa keenya xumuraatiin bulchiinsi Tiraamp Itoophiyaatti ambaasaaddara US dabalatee kan biyyoota Afrikaa 15 gara Waashingtan DC'tti deebisanii jedhaniin gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya jalqabaatiin hidhattoonni mootummaatti harka kennatanii fi namoota nagaa ajjeesaa saamaa turan seeraan nuuf haa gaafatamanii jedhameen jiraattonni ol adeemaa waggaa 16 qormaataaf ta'a uffata miiccataa qophaa'aa ture guyyaa 2 yeroo hafu bakka inni rafaa jirutti rasaasaan ajjeesanii jedhame. Haati maaloo ijoollee koo hin fixinaa jettee jilbeeffattee osoo kadhattuu ishees itti dabalanii ajjeesanii jedhanii. Intala isaanii kutaa 5 barattuu fi ilma biraa waggaa 4 walirratti ajjeesanii deeman har'a mootummaatti harka kennee jedhee itti gaafatamummaa seeraa jalaa ba'uu hin qabu jechuun jiraattonni godinichaa mufii qabnaa jedhaniiru. Kun yaada jiraattotaa fi maatii miidhamtootaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiramuurraa BBC'tti dubbataniiti jedhame. Tibbanaa hidhattoota WBO'ti kan jedhaman 200 ol kan ta'an godinicha keessa socho'aa kan turan mootummaatti harka kennachuun himameera. Haa ta'u malee jiraattonni aanolee kanneen hidhattoonni kunneen galuun isaanitti gammadanii garuu dararaa namoota nagaa irra geessaa turaniif lubbuu namoota nagaa galaafataa turaniif ittiin waa gaafatamaniiru jedhaniiru. Jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa nageenya isaatiif jecha akka maqaan isaa hin dhahamne gaafate tokko akkas jechuun BBC'tti hime. Mana maatii keenyaa keessaa baqannee Finfinnee mana namaa keessa jiraachaa jirra kan jedhe yoo ta'u eebila 3/2016 abbaa koo kan siyaasa keessa jirree fi qonnaan bulaa dadhabee ijoollee isaa guddifatu ajjeesanii jedheera. Itti dabaluunis waan baay'ee taane kaan haadhaa dhaban kaan ammoo abbaa isaanii dhabaniiru. Jalqaba obboleessa abbaa koo ajjeesan manaa gadi baasanii dallaa mana isaa jalatti ajjeesanii jechuun dubbateen. Abbaan koo obboleessa isaa awwaallachuu gaafa deemu obboleessi kee maaliif awwaalta maaliif boossaa inni mootummaa yookaan nu hin deeggaru jedhanii ajjeesan jechuun haala hidhattoonni kunneen miidhaa nurraan ga'an jedhu dubbateera. Abbaan koo qonnaan bulaadha. Nama siyaasaaf mootummaa waliin walitti dhiyaatullee miti jechuun abbaa gadaati jechuun dubbateera. Akkasiin abbaa nurraa ajjeesanii abbaa malee nu hambisan abbaan koo qotatee nama ijoollee isaa guddisaa turedha jedheera. Kun amma magaalaa keessa jooree namaaf waardiyyaa taanee jiraachaa jirra. Dur abbaan koo namaaf iyyuu gahaa ture har'a nuyi abbaa malee hafnee qe'ee irraa baqannee magaalaa keessa ba'a kuntaala baannee jiraachaa jirraa jechuun dubbateera. Jiraataan BBC'n dubbise kun itti dabaluun namni magaalaa Finfinnee eegee dhufnaan mootummaa biraa dhufta jedhanii ajjeesuu yookaan birrii 500,000 yookaan miliyoona 1 gaafataa ture jedhaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waa'ee hidhattoota namoota nagaa irraa miidhaa geessanii fi himatamanii fi mootummaatti harka kennatan jedhaman kanaa waan jedhe hin qabu. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota harka kennatan simachuun bakka leenjii isaaniif qophaa'e galchaa ture malee yeroo adda addaa baasuun namoota yakka hojjechaa turan seeratti dhiyeessuun hin dhaga'amne jedhameera. Oduu keenya itti aanuun poolisiin Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa meeshaa gahaa hidhachiisuu osoo qabuu meeshaa xixiqqoo rasaasa xiqqoo waliin hidhatus gaachana uummataa ta'uun humnoota faannoo uummata weeraruuf dhufan deebisee jedhame. Gara masaa 12 irraa eegaluun godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Andoodee Dichaatti finxaaleeyyiin faannoo Amaaraa akkuma barate duguugaa sanyii raawwachuuf lolaa kallattii 5 oliin magaalaa Andoodee Dichoo irratti bantee dhuftee jedhameen poolisii fi milishaan Oromiyaa bakkicha jiran lola kallattii 5 oliin irratti banamee turee fi uummata nagaa irraa qolachuun diina kallattii 5 oliin itti marsuuf yaale ari'anii kallattii tokkotti deebisuun adaba itti gochaa jiraachuun himameera. Uummanni Oromoo humnoota finxaaleeyyii kanarraa of eeggannoo taasisuu fi humnoonni kunneen isaa kenseen cimsee eegumsa taasisuun eeruu poolisii Oromiyaa qaama nageenyaa eegsisaa jiru naannawaa sana jiru hundaan ga'uu qaba jedhameera. Keessumattuu uummanni Oromoo hanga Arguutee hanga Kiraamuu jiran cimsee of eeggannoo akka taasisus dhaamame. Sochii fi odeeffannoo diina kamuu yoo argitan hatattamaan eeduun akka kennamus dhaameera. Oduu keenya xumuraatiin bulchiinsi Tiraamp Itoophiyaatti ambaasaaddara US dabalatee biyyoota Afrikaa 15 gara Waashingtanitti ofirra deebisanii waamanii jedhame.
Tiraamp biyyoota Afrikaa 15tti ambaasaadaroota Yuunaayitid Isteetis gara Ameerikaatti ofirra deebisanii waamaniiru. Ambaasaadaroota Ameerikaa waamamanii ofirra deebifaman keessaa Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan Jibuutii fi Soomaaliyaa kan jiran yoo ta'u, murteen kunis bakka bu'umsa dippiloomaasii kan Yuunaayitid Isteetis kan lafa qajeelchudha jedhameera. Akka maddeen dippiloomaatotaa eeranitti murteen kun ambaasaadaroota Yuunaayitid Isteetis kan akka biyyoota Afrikaa hedduu kan hammatudha jedhameera. Isaanis kaaba Afrikaa keessaa Misrii fi Aljeeriyaa kan dabalatu yoo ta'u, biyyottiin giddu galeessaa kibba bahaa fi lixa Afrikaa keessatti kan hojii dippiloomaasii gaggeessan ambaasaadarootni Ameerikaa qaama murtee kanaati jedhameera. Haga yoonaattis murtee kanaaf wanti ibsi kennamee hin jiru. Gaanfa Afrikaatti murteen kun ambaasaadaroota Yuunaayitid Isteetis kan Soomaaliyaa, Itoophiyaa fi Jibuutii tuqe yoo ta'u, bakkeewwan kunis iddoowwan murteessoo Yuunaayitid Isteetis gama humna waraanaa sarara yaabalaa of doonii fi hojii farra shororkeessummaa keessatti raawwatanidha jedhama.